social media fayyadamtan marti keessan baga gammaddan isiniin jenna. Aappii tokko jira. Aappiin sunis maali yookaan jettan taate kuno aappii FNF Tunnel aappii jedhamtu kana kuno akka asirratti agartan kana kunooti isirratti tuqattan jechuudha. Warri aappii kana hin qabne Play Store irraa gadi buufadhaa jechuudha. Maaliif innis kan fayyadu maali? Anamma Telegramii fi WhatsAppiidhaaf daataa qofaatti bitaa garuu baay'ina qaba. Kan immoo qofaaf kennamu jira, kan immoo Telegramii qofaaf kennamu jira, kan WhatsAppii qofaaf kennamu jira. Maaliif jennaan kan immoo qofaaf kennamu miidiyaa hunda fayyaduu hin danda'u, Play Store hin danda'u, Facebook hojjechuu hin danda'u. Kanaaf akka hunda hojjetuuf biyya hundatti kan hojjetudha jechuudha. Saudi Arabiyaa, United States, Japaanii, Awurooppaa ardii torban keessatti kan hojjetudha jechuudha. Anamma Telegramii qofan bitadhee Telegramii fi WhatsAppii qofan fayyada. Garuu aappii kanaan akka hunda fayyadu gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf aappii kanaan akka hunda fayyadu gochuudhaaf karaa kamiin yoo jettan aappii kana jalqaba Play Store keessan irraa gadi buufattan. Anamma daataa keessaa hin qabu. Kuno daataa gizee bantan daqiiqaa tokko osoo hin geenyeen duratti geengessee yookaan naannessee ilaa akkuma agartan diimaan kun naanna'ee yookaan geenga'eeti walitti dhufaa jechuudha. Daqiiqaa tokko osoo hin geenyeen duratti diimatee walitti dhufa jechuudha. Kanaaf aappiin kun ajaa'iba. Aappii ajaa'ibaati. Gubbaa kana irratti immoo qulfii isinii mul'isa jechuudha. Qulfii yookaan maftaa yookaan immoo waan ilkaan qabdu jechuudha. Kunoo mataa gubbaa irratti naa baasee jira. Duraan diimaa geengessee yookaan naannessaa ture. Amma kunoo bareedduu kana fidee as kaa'e jechuudha. Aappiin waan akkanaa fayyadu ji'a sadiin, ji'a ja'an, ji'a torbaan, amma takkaan haaromsuu barbaada. Amma kun yeroo gabaabduu booda diduu danda'a jechuudha. Karoora baatii 8-9 booddee diduu danda'a. Kanaafuu Play Store irratti dhayneeti barreessinee waliin haa laallu. Anamma maallaqa keessaa hin qabu. Aappii kanaan hin fayyadamaa jira. Daataan kiyya kan WhatsAppii fi kan Telegramii qofaadha jechuudha. Kanaaf akkamitti Play Store na fayyada isa jedhuuf jalqaba haa laallu. FNF Tunnel jennee barreessinaa jechuudha. Kunoo akkana jettanii barreessitan. Kana booddee yeroo gabaabduu keessatti yookaan daqiiqaa tokko osoo hin geenyeen duratti jechuudha. Akkuma jarjarina yookaan tattaaffii daataa keessanirraa jechuudha. Kanaaf turuunii fi dafee isinii fiduun tattaaffii daataa keessaniitii mul'isaa jechuudha. Kanaafuu egaa daawwattoota keenya kunoo kan koo oppeen jechuudha. FNF Tunnel biidiin kuni oppeen jedhee jira jechuudha. Oppeen jedheeti jira. Kanaaf daawwattoota keenya kunoo kana jechuudha. Gizee kun isinii bu'ee booda akka biyya jirtaniin jechuudha. Warri Suudii jirtan, warri Ameerikaa jiraattan, warri Dubaayii jiraattan hundi keessanuu akka gootaniiti dura ofii gootanii biyya jirtanirra kaa'attan. Telegramii biyya jirtan. Fakkeenyaaf aappii Imoo yoo bittan Imoo biyya sanaa wajjin. Amma waan fakkeenyaaf Telegram paakeejii Itoophiyaa Telegram paakeejii ka jedhuun bitadhe jechuudha. Itoophiyaa Telegram paakeejii. Kanaaf daawwattoota keenya karaa kanaan fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Aappiin sun akka Itoophiyaatti yookaan immoo akka biyya keenyaatti yeroo ilaallu karaa kamiin nuuf fiduu danda'a. Fakkeenyaaf qarshii 100 GB 4 bitachuu ni dandeenya jechuudha. Kun akka biyya keenyaatti gatii rakasa jechuudha yookaan gatii rakisha jechuudha. Rakishaan argamuu danda'a. Karaa miidiyaa hawaasaatiin kunooti akkuma asirraa agartan kana miidiyaa hawaasaa isa jedhu irratti tuqanneeti eegana ammoo guyyaa tokkoof torban tokkoof ji'a tokkoof anama fakkeenyaaf ka ji'a tokkootiin fayyadamaa jechuudha. Ji'a tokkotti qarshii 110 GB 4 Telegramii fi WhatsAppii jechuudha. Isa jedhu kana karaa kanaan fayyadamuu dandeenya. Qarshii 300 GB 10 jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya karaa kanaan karaa lallaafaa kanaan fayyadamuutu nurraa malaa jechuudha. Galatooma ulfaadhaa waan dhaggeeffattaniif. Hayyee.